Hargafuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube akkam jirtan nagaan keenya kan jaalala onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'u janna daawwattootaa fi hordoftoota keenya qophii keenya ammaaf qabanne keessatti imaanaa gootota wareegamtoota bakkaan nigeenya jechuudhaan ibsa ajajaan olaanaan ABO'dhaa dabarsanii fi gama kaaniin ammoo deeggarsa ABO'dhaaf godhamuu qabuuf dhaamsa kan dabarsan gama kaaniin qeerroo fi qarreen Oromoodhaatii fi uummanni Oromoo tokkummaadhaan diina isaa kan Oromootii fi Oromiyaadhaa ofirraa qolachuu akka qabuu fi waraana bilisummaa Oromoo cinaas dhaabbachuu akka qabu ergaa jajjabduu ajajoonni waraana bilisummaa Oromootii fi hayyoonni Oromoo dabarsaa jiranii fi kanneen biroo jajjaboo ta'an qophii keenya ammaaf qabanne kana keessatti kan dhageessan ta'a daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoodha. Qophii keenya ammaaf qabanne kan isinitti himu ana muhaa Oromooti amma dhuma sagantaatti nu wajjin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuun sin dagatinaadha. Imaanaa gootota wareegamtoota bakkaan nigeenya jedha ibsi ajajaan olaanaa ABO'dhaa baasanii goototi wareegamtoota Oromoodha qabsoo bilisummaa Oromootiif ammoo amanamoo ta'anii imaanaa abbootii irraa dhalanii fi dirqama isaanii ammoo raawwatanii darban imaanaa sabni itti kennamu galmaan ga'uudhaaf hojjechaa wareegama lubbuudhaa kan baasan kaayyoo fi akeeka qabsoo bilisummaa Oromootiif waardiyaa dhaabbatanii bilisummaa Oromootii fi walabummaa Oromiyaatiif ammoo gootummaadhaan falmachaa kuffisanii kufan jedha waraanni bilisummaa Oromoo WBO'nis golee Oromiyaa mara keessa kan turee fi kan jiru qaama wareegama qaalii baasaa turee fi kan baasaa jirudha jedha ibsi ajajaan olaanaa ABO'dhaa baasan kuni seenaa dirree baa fi kibba Oromiyaa keessatti ammoo bara 1978 walakkeessarraa hanga dhuma bara 1979tti lola hamaa keessa kan turamedha jedha ibsi ajajaan olaanaa ABO'dhaatiin beekuni mootummaan Dargis waraana bilisummaa Oromoo WBO dirree baa fi kibba Oromiyaa irratti ammoo qiyyeeffatee dhabamsiisuudhaaf duula walirraa hin cinnes gaggeessee ture jedhan yeroo kanatti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n baatii fi kibba qunnamtii irraa adda citee ni facaa jedhame yaadamus ammoo wareegama qaalii baasuudhaan lola kanas ofirraa deebisan diinas irra aananii qabsoon haqaa ammoo yoomuu akka injifatu hojiidhaan ammoo mirkaneessan jedhan gootonni Oromoo kanaan dura wareegama qaalii kafalanii darbanii haaluma wal fakkaatuun ammoo hoggantoonni Oromummaa isaaniitiif ammoo dursa kennanii amantiin gargar hin baanu jechuudhaan eebla gaafa 15 bakka Shinnigaa jedhamutti ammoo irbuu isaanii eeganii wareegama qaalii kafalanii kanaaf ammoo seenaa keessatti faajjii qabsoo bilisummaa Oromoo ta'anii yaadatamu. Tokkummaan uummata Oromoodhaa amantii kutaa gandaa fi gosaan kan adda hin baane ta'u gootonni Oromoo dhiiga isaaniitiin katabanii darbanii ABO'n sababbii kanarraa ka'uudhaan eebla 15 guyyaa gootota Oromoo jedhee moggaase guyyaan kun guyyaa damboobaa guyyaa jabina guyyaa injifannoo fi ammoo hamileedhaan itti guutamnu ta'e ammoo yaadatama. Arras diinni saba Oromoo bu'uura tokkummaa keenyaa kan ta'e ammoo Oromummaa diiguudhaaf duula wal irraa hin cinnes waraana bilisummaa Oromoo WBO irrattis labsee bobba'ee jira. Shira waraana bilisummaa Oromoo irratti ammoo xaxuudhaan diiguudhaafis dhama'a. Sabboontoota Oromoo fi uummata Oromoodhaa ammoo ajjeesuudhaan sodaachisee jilbiifachiisuudhaafis yaalaa jira. Oromiyaa kibba kaabaa lixa giddu galeessaa fi kibba baatii fi baa keessatti ilma Oromoo manaa fi qabeenya Oromoodhaa mancaasaa jira. Qunnamtii intarneetaatii fi bilbilaa uummatarraa kutee odeeffannoo addunyaarraas adda baasuudhaan duula sanyii duguuggaa gaggeessaa jira jedha mootummaan Abiy Ahmad. Galata guddina saba keenyaatiif ammoo jabina waraana bilisummaa Oromootiif waaqni kenneef galanni haa ta'uuti akeeki diinaa ammas galma ga'uus hin dandeenye jedhan gootooti WBO'dhaa guyyaa abbootii isaaniirraa ammoo dhaalan tiksanii qabsoo bilisummaa Oromoo tarkaanfachiisaa jiru. Diina ari'anii adabaa jiru. Diinni mirga Oromoon qabsoo isaatiin argate of duuba deebisuudhaaf boolla fageessee qotuus gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n lola ofirraa ittisaa fudhateen ammoo fashaleessuudhaaf wareegama qaalii itti baasuudhaan waraana weerartuu boolli ofii qotanitti ammoo gatuudhaan
injifannoo galmeessaa qabsoo saba kanaaf ammoo wabiidhaa fi gaachana ta'uudhaanis ifaan ammoo mul'isaa jira. Arras waraanni bilisummaa Oromoo waboonii fi ummanni Oromoodha wareega lubbuu qaamaa qalbiidhaa fi qabeenya itti baasaa gaafii bu'uuraa Oromoon qabu ammoo deebisuudhaaf falmaa dhooftuu gochaa jira kan jedhan ajajaan olaanaan ABO waboodhaa ibsa isaanii baasan kanaan. Kanaaf ammoo waboon imaanaa gootootii wareegamtootii Oromoo nutti kennan bakkaan gahuudhaaf waadaa keenyas haaromsinee tarkaanfii ilaaleessaa diin irratti ammoo fudhachaa jirrus itti fufna jedhan. Qeerroo fi qarreen Oromoodhaa akeeka gootota keenya bakkaan gahuudhaaf ammoo fincila ummatni keenya gaggeessu finiinsu irratti ammoo qooda keessaan akka baattan waamicha goona. Bakka bakkatti ammoo karaa cufuudhaan weerartuu diinaa danqaa jirtaniif ammoo kabaja qabdan. Oromoon martii faana gootowwan Oromoo kumaatamaan ammoo wareegamanii hordofuudhaan bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa galmaan gahuudhaaf akka waadaa keessan haaromfattan dhaamna. Ilmaan nafxanyaatii fi ergamtoonni isaanii mirgoota ummanni Oromoodhaa wareegama qeerroo fi qarreen argatan ammoo butachuudhaa fi of duuba deebisuudhaaf ifaajaa jiru. Kanaaf ammoo ummanni Oromoodhaa mirgaa fi lafa wareegamaan arganne kana akka jabeessinee tikfannu gajjabeessinee dhaamna jedha waraanni bilisummaa Oromoo waboon. Falma hadhaawaa waraanni bilisummaa Oromoo waboon Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru jabeessuudhaaf gumaacha keessan dachaan ammoo dabaluun akka nu cinaa dhaabbattan waamicha dhiheessina. Hawaasni idil addunyaa lola ilmaan nafxanyaa uummata Oromoo irratti ammoo labsan waliin wal qabatee uummata qeessaarraa buqqee fi qabeenya isaa ammoo mancee cinaas akka dhaabbatan isinitti iyyanna. Ilmaan Oromoo marti ebla 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kabajaa olaanaadhaan akka yaadattanii ooltan dhaamna. Gaafii Oromoo isa bu'uuraa ammoo kan bilisummaa Oromootii fi walabummaa Oromiyaa xumura itti gochuudhaaf ammoo akka harka wal qabannee sossoonus ajajaan olaanaa ABO waboodhaa ni dhaama jedhan. Imaanaa gootota wareegamtoota bakkaan ni geenya. Injifannoon uummata keenya Oromootiif haa ta'u jechuudhaan ajajaan olaanaa ABO waboodhaa ibsa baase kanas goolabee jira. Dubbiin jajjabaachaa akka jirtuu fi Oromoon tokkoomuu akka qabu qeerroo fi qarreen Oromoo ummanni Oromoodhaa harka wal qabatanii tokko ta'anii dhaabbachuu akka qaban guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kan ammoo ebla 15 sababeeffachuudhaan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoodhaa kibba Oromiyaa gama kaanii lixa akkasumatti jiddu galeessaa fi kaabaa fi baha Oromiyaatti argamanis ergaa jajjabduu dabarsanii jiru.